Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu nagaashi sanii ilmaan Oromoo qaqqaalidhaan kiyya. Jirtaniin isiniin jedha hordoftoota kiyya. Akkami hordoftoota kiyya jechuudha. Hundi keessaniyyuu TikTokii kiyya kana jechuudha. Jala isaa profaayilii isaa kana gisee takka gadi tuqaati jechuudha. Linkii YouTube kiyya jechuudha. Asii jala jira. Fudhaati koottati jechuudha. YouTube irratti maatiin haa ta'an isiniin jedha. Koottati jechuun subscribe like na godhaan isiniin jedha. Warroonni YouTube banachuu barbaadanillee jechuudha. Lakkoofsa keessan na barreessan nama jechuudha. YouTube isinii banu isiniifin himaan isiniin jedha. YouTube jechuudha baay'ee bareedaadha. Maallaqallee nama herreega jechuudha. Inni TikTokiin garuu homa takkayyuu namaa godha natti fakkaatu warra giiftii walii kennu yoo ta'een alatti warra geemii yoo ta'een alatti jechuudha. Akkasiin isiniin jedha. Koottaa waliin guddannaan isiniin jedha. Piraankiidhaan ajaa'ibaa inni viidiyoodhaan baay'ee babbareedaa jechuudha. Achirratti isin hojjedhee gadhiisin jira. Koottaa isiniin jedha.